السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel حليمة أوروتوب ويلكم شمارك هون عندك سنو على بيك ساتيك أقود أمانتي كوتا عند سونجن هندم تك سنو بقى جرات وردفتوتا كي أورون هنجما نججي بيستني ماتي ناتا تنقلتو مقالن كسن دشاتو وروني هروتا تا ويلكم بقى نجان لفتني كم يوتيوب channel كي ماتي نافتا سنين جدا egaa hordoftoota kiyya nama gammachiise rabbi isa haa gammachiisu. Keessumaayyuu namni kun nama ilmoo ofii dhabee keessi isaa madaa'ee keessi isaa gaddeedha jechuudha. Akkuma kareedheen gadda miidiyaa kanarra deemaa jirutti waan baay'ee qalbii namaa cabsu waan baay'ee nama gaddisiisu biyya keenya keessatti deemaa jira jechuudha. Alaamaa qiyaamatii ilmi namaa bineensa walitti caalee jira jechuudha. Bineensi mukaa nama nyaatu wayya ilmi namaa osoo beekuu nama nyaaturra baay'ee jechuufillee dubbachuufillee baay'ee nama saalfachiisa. Wanni godhan hin jiru garuu nama gammachiisee gadda namaa san xiqqoo wanni ilmoo fi dhabuun bakka namaa bu'u hin jiru. Qalbiin haadha sanaa ilmoo ofii dhabdee cabdee jirti. Rabbiin bakka haa buusuu fi zaalima waan dalagurraan saalfanne rabbi dhabama isaa haa godhu. Wanni jedhan hin jiru. Rabbi ilmi isaa haa dhabsiisu wanna biraa isaanii jedhan rabbi umrii isaa haa gabaabsu. Munaafiqa sodaa rabbii wanni keessa lola'amee daa'ima waggaa 7 irratti waan hin taane hojjetu. Biyya keenya keessatti wanni akkanaa kun babal'atee jira. Rabbiin haa laaffisu. Rabbiin nagaa haa buusu. Wanni godhan hin jiru daa'ima godhuudha. Rabbiin waan fokkataa akkanaa kana gocha suukanneessaa gocha jibbisiisaa dhaga'uuf argalle namatti hin tolle kana rabbiin ummata akkanaa rabbi dhabama haa godhu. Osoo dacheen namaan garagaltu dallansuu rabbii osoo argu ilmi namaa ammallee gara jabeennan waan fokkisaa keessumaayyuu daa'imman waan beeyin irratti waan hin taane dalagaa jechuudha. Waan ilmi namaa yeroo ammaa kana akkaan garaa walitti jabaatee jira jechuudha. Namni daa'ima waggaa 7tti cakkane wannummaan isa hafee takkaan jiru kuni nama osoo hin taane bineensa caalu yeroo ammaa kana ka sodaatan bineensa osoo hin taane ilma namaa badaa rabbiin namarraa haa qabu. Rabbiin ilmoo teenna karaa isaan baanii galanitti karaa isaan jiranitti rabbi haa tiisu. Haadha teenna tana obboleettii teenna tana ta ilmoo ofii dhabdeetiniin akkanatti qalbii isii cabde kana rabbiin obsaa fi jajjabinna maatii isii akkasuma firoottan isii obsaa fi jajjabinna rabbiin haa kennuufi. Ilmoo ofii dhabuu jechuun waan xiqqaa miti jechuudha. Nama ilmoo dhalee argetu beeka. Maal godharree rabbiin jajjabinna isii haa kennu. Adaanech Abeebee rabbi isii haa gammachiisu. Nama gaddee sammuun isaa wareeramtee cinqamee ilmoo ofii dhabee jireenya kana addunyaa kanarra abdii kutata. Nama ilmi namaa yoo ilmoo ofii ka jaalatu of biraa dhabe kanaaf rabbi fuula isii haa ibsu. Rabbi isii haa gammachiisu. Waan inni yanneen gammachiiftee jirti. Inshaallah ilmoollee rabbi haa kennuufi. Namicha akkana godhe kana yeroo gabaabaa keessatti firdiin du'aa isarratti faradamee du'a isaa daddaffitti rabbi nu haa agarsiisu. Akkasuma ka balleessaa jiruuf ka asiin dura balleessellee hidhaan furmaata miti. Hidhameetumaan bayaa ilmi namaa ka du'ee bada malee ka jiru maan ta'u jechuudha. Kanaaf tarkaanfiin du'aa osoo ka balleessu hundarrattuu tarkaanfiin du'aa fudhatamee wanni akkana kun hin babal'atu jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti du'a isaa rabbi nu haa dhageessisu. Ilmi namaa bineensa ta'ee jira. Daa'imman sabiyyiitti keessattuu daa'imman sabiyyii yeroo hedduu wanni akkanaa kun irti deddeebi'ee argamaa ture jechuudha. Walaakin wanni godhanii hin jiru. Osoo rabbiin waa meeqa fidaa jiru gizee gara tawbaa rabbii goranii biyya ofiitillee yoo san nageenni bu'aa yoo san rabbillee nagaa rahmata namaa godha. Yoo ilmi namaa garaa walitti jabaate yoo ilmi namaa waliif rahmata hin goone rabbiin akkamitti rahmata namaa godha. Rabbiin nu qusateeyyuu akka ilmi namaa gara jabeennu daa'ima sabiyyii irratti garaa jabaate waan gocha fakkisaa dhaga'uufillee nama jibbisiisu waan akkana kana rabbiin namarraa haa qabu. Zaalima munaafiqa rabbiin
biyya keenya dhabama haa godhu. Dur namni nagaumaan jiraata kabara kanaa mulu abaasee jira keessumaa irrattu daa'imman abbaan ilma irratti daa'imman sabii waan beeyin irratti daa'imman kichuu boru guddattee biyyaaf abdii taatu biyyaaf faayidaa qabdu kichuu kutee umrii isaa isii gabaabse rabbi umrii isaa haa gabaabsu. Bineensa kana rabbii yeroo gabaabaa keessatti dhabama isaa haa godhu. Yaa rabbi yoomuu biyyi teenya nagaatti deebitee ilmi namaa walii yaadee rahmatummaa waliif yaadee nageenyi bu'aan hawwiidha. Walaakin alhamdulillah ala kulli haal ilmi namaa akka rabbiillee rahmata nuun goone garaa walitti jabaataa jira. Waan fokkisaa dalaguu malee waan nama jibbisiisaa dalaguu malee dubartiin hin dhabamne daa'ima kichuu umrii isii gabaabse rabbi umrii isaa haa gabaabsu. Yoo warri seerallee balaa du'aa firdii du'aa isarra faraduu dhiisan rabbiin daddaffitti namoota daa'imman miidhan hunda daddaffitti rabbi umrii isaanii haa gabaabsu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaataa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee hordoftoota kiyya.